Gaa'ela keessatti miidhaa obsa dhabuun qabu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin tura. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufur jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Roobsaa fi Daraartuun erga wal fuudhanii waggaa 9 ta'eera. Haa ta'u malee garuu hanga yoonaatti mucaa hin arganne. Kabaja waggaa 10ffaa isaanii otoo hin gahin dura mucaa ni arganna jedhanii abdii guutuudhaan waliin jiraachaa turani. Hiriyoonni isaanii tokko tokkoo fi maatiin isaanii sababa isaan mucaa dhabaniif akka isaan walii kaniif dhiibbaarraan gahaa turani. Garuu jaalala isaan gidduu jirurraa kan ka'e isaan waliin hiikne. Waggaa 10ffaa isaanii kabajuuf baatiin tokko yeroo hafu guyyaa tokko Roobsan otoo hojiirraa deebi'uu haati manaan isaa dhiira waliin otoo karaarraa deemtuu fuullee isaatti arge. Haati manaasaa fi namichi ishee waliin adeemti kun waan gammadoo wayii fakkaatu. Ammas galgala gara biraa Roobsan otoo hojiirraa deebi'uu namichumti sun har'a immoo konkolaataadhaan ishee fidee balbalatti akka ishee buuse halaalatti arge. Roobsan yeroo kana argu baay'ee aaree baay'ees ni gadde. Guyyaa 2 boodas Roobsan hojiirraa manatti galee bishaan burcuqqootti qabatee taa'ee dhugaatoo jiru kanuma gidduutti bilbilli bilbilameefi. Roobsanis bilbilicha yeroo kaasu namichi bilbilee fi heloo giiftii akkuma waadaan siif galee galgala mana dhufeensi arga yogguu jedheetti haasa'u otuu inni haasa'een fixiin Roobsan bilbila irratti cufee sagaleen nama bilbilee fi kun sagalee dhiiraa ta'uu erga beekee namichi bilbilee kun haadha manaa koo waliin isa ani arge sanadha jedhee shakkuun garaa isaatti yaadate. Haadha manaa koo dhiira biraaf kennaan jira miti jechuunis nahee hollachuu jalqabe. Yeroo kanatti burcuqqoon bishaanii harka isaarra jiru lafa dha'ee bakka baay'eetti caccabe. Kanaan booddee Daraartuun sagalee burcuqqoo waan dhageesseef gara kutaa abbaa manaa ishee jirutti fiigichaan itti deemte. Nagaa keeti miti maal taate jettee yeroo isa gaafattu Roobsan garuu aariidhaan achi ofirraa ishee darbate. Isheenis kuftee lafa kuftee ka'uus socho'uus dadhabde. Sana booddee Roobsan akka isheen burcuqqoo harka isaarraa lafa dha'ee caccabe sanarratti kuftee hubate. Burcuqqoon caccabaa kunis akka qaama ishee keessa sesseene hubate. Yeroo kana Roobsan gadi jedhee akka hafuurri ishee keessa jiruu fi onneen ishee dhahatu dhaggeeffate. Haa ta'u malee garuu Daraartuu keessa hafuurri yaa'aan jiru. Onneen ishees hojii dhaabdeetti. Baay'ees garmalee jeeqamaa otoo jiru xalayyaa harka ishee irratti arge. Xalayyaa sana banees gaafa barreeffamichi keessaa argu baay'ees ni nahe. Barreeffamichi isaaf kan barreeffame ture. Yaa abbaa manaa koo isa jaallatama, wanta natti dhagahame jecha ittiin ibsu waan hin dhabeef siif barreessuuf hin dirqame. Otuu wanta gammachiisaa kana sitti himiin dooktararraa adda baafachuu waan hin qabuuf torbee 2 deddeebi'aan ture. Dooktarris ulfa akkan ta'ee fi ulfi kunis lakkuu akka ta'an ji'a 7 booddees akka dhalatan naaf mirkaneessaniiru. Dooktorri kunis obboleessa koo isa yeroo dheeraaf wal jalaa banne sanadha. Inni anaa fi ijoollee keenyaaf kaffaltii tokko malee sirriitti akka na kunuunsu waadaa nuuf galeera. Yeroo hundaa jireenya koo keessatti waan na waliin dhaabbatteef galatoomi, haadha manaa kee ishee jaallatamtuurraa kan jedhu ture. Barreeffamni kun harka Roobsan irraa otuu lafa bu'aa jiru balballi isaanii rukutame. Namichi balbala rukutees isa Roobsan haadha manaasaa waliin arge sana ture. Heloo Roobsan, ani Gurmeessaan jedhama, obboleessa haadha manaa keetii balbala naaf bani jedhee Roobsanitti yeroo dubbatu kanuma gidduuttis dhiigni obboleettii isaa dhangala'aa akka jiru arge. Atattamaan gara mana yaalaa geessanis garuu yeroon isaa darbeera. Obboleettiin isaa haati manaa Roobsan ijoollee ishee lakkuu waliin addunyaa kanarraa boqotteetti. Hubadhaa yaa jaalatamtoota qophii keenya, seenaan kun barumsa isiniif haa ta'u. Hariiroo yookiin walitti dhufeenya keessatti gaa'ela keenya dabalatee waa'ee jaalallee keenyaa yookiin waa'ee haadha manaa yookiin abbaa manaa keenyaa waan argine yookiin wanta dhaggeeffanne otuu isaan hin gaafatiin dafnee aarree murtoon taane keessa seenuun gonkumaa gaarii miti. Waliin dubbachuu, wal amanuu fi obsi kennaa guddaa nuti gara gaa'ela keenyaatti affeeruu qabnu keessaa isaan hangafadha. Waa'ee abbaa manaa yookiin haadha manaa keenyaa wanti nuyi argine yookiin immoo dhageenye hundi dhugaa miti. Gaa'ela keessatti obsi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyo hunda keenyaaf obsa haa kennu. Erga dhaggeeffattanii yoo isinitti toleera ta'e laayikii fi sheer gochuun obboloota keenya gara biroo dhaqqaba. Wanta hanga yoonaa na dhaggeeffattaniifis guddaa galatooma. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun warraan warra